Ashamarka fundi hordoftoon abduu moobaayilaa biyya jirtan keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan. Arrame namoota kana duuba maaltu jiraadha? Karoorri namoonni kun oofuu barbaadan maalinni ergamni isaan fudhatan kana eenyuuti? Isaan kana duuba maaltu jira? Dhugaa hadhooytu, dhugaa yeroo hedduu heexoo caalaa hadhooyti jedhama. Dhugaa hadhooytu tanarra eegaa dubbiin sadarkaa kanarra geessee dhugaa hadhooytu tanarra dubbatuun dirqamaa jechuudha. Kaffaloo isaa ta'u ziqqitanyaa isaa ta'u waa'ee gurbaa kanaa maali mee akeekni isaa dhugaa lafa jiru waan inni dubbatee fi waan namoonni isa fakkaatan dubbatan waan isa duratti dubbatame waan ammantana isa namoota isa jajjabeessaatiin jiran akkasuma gartee kan yeroo hedduu maqaa sabboonummaa qabu jalatti warra dhokatee amantii fi amantiidhaan akka gartee sabni walitti bu'u akka gartee amantiin diqqeeffamu akka gartee amantii irratti duulu akka namni gartee amantii qofa miti akka gartee godinaa walirratti duulu namoota godhaa jiran kana duuba maaltu jira ka jedhu irraa dirqama qola irraa babaafnee dubbatuun dirqama jechuudha. Kuni raagaan osoo hin taane yookiin ammoo malaan haa ta'u osoo hin taane akkaataa gochaa fi jecha isaan jechaatiin jiranirra dhaabbanne jechuudha. Dura jalqaba irratti waa'ee gurbaa kanaa yookiin ammoo namoota isa fakkaatan keessattuu namoota gartee amma suuraan isaanii faca'e kanneen jechuudha. Fakkeenyaafin isaan kana qofa isaan fakkeenya godhanna malee namoonni gartee isaan kana duuba jiran hedduudha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo dubbatu keessattuu sooshaal miidiyaa irratti akeeka isaa qabsoo isaa yeroo ooffatu yookiin ammoo ergama itti kenname kana yeroo geggeeffatu namoota laayikii fi sheeriidhaan komantiidhaan isa duuba isa jajjabeessantu jira jechuudha. Namni sooshaal miidiyaa irratti akeeka isaa yeroo geggeeffatu kaayoo barbaadeef haa ta'u kaayoo isaa yeroo geggeeffatu dirqama itti kenname san fudhatee yeroo ooffatu laayikii fi sheeriidhaa fi komantiidhaan dabalamaa jechuudha. Iskiriinshaat fakkeenyaaf namoota akkanaa agartee kan nabiyyicha keenya gurguru alayhi salaatu wassalaam waa jedhanii fi akkasuma gartee namoota amantii xurii hin qabne kana xureessuudhaaf yookiin wantoota garaagaraa haasawan kanneen jechuudha irra deebanii maxxansuuleen sirrii miti. Haa ta'u ammoo fakkeenyaa fi wal agarsiisuudhaaf namoonni gartee waan kana hin argin illee akka arganii fi jalqaba dhumarra kan inni gartee kaleessa maxxanse kan dheekkama kaasa isa kanaa jechuudha. Yeroo takkaa miti yeroo lamaa miti yeroo sadii miti eda qofa jechuudha 4-5 irra deddeebi'e jechuudha. Maaltu hafe ammas maaliin jedha irra fokkataan irra gartee fakkeenyaaf jechi ana fakkaatu jechi ajaawaan akka ana fakkaatu jechi najisni akka ana fakkaatu maaliin ka jedhu irra deddeebi'e yeroo 5 yeroo 6 irra deddeebi'e jechuudha kan inni katabe. Fakkeenyaaf wantoota inni katabe keessaa isa kanneen jechuudha. Garuu dubbiin ammantan haadhee kama kaasu malee sarara diimaa amma haa jedhamu malee inni walumaa galatti akeekni qabsoo isaadhaa eega qabsoon akkana ta'eedha bubbuleetti jira jechuudha. Gurbaan kun waan isin ajaa'ibsiisu namoonni gartee fakkeenyaaf argaa jirtan jedheetti yaadaan. Gurbaan kun gareen isaatii fi gartee innis jechuudha. Haalli akkaataan qabsoon isaan itti jiranii haaluma gartee qabsoon amma faannoon itti jirtu kan sa'a 24 keessatti masaraa to'atuu qabna jettuu fi kan yeroo garagaraatitti seenaa irratti illee jechaa fi gochaadhaan isaan hojjetaatiin jiranii fi jechaatiin jiraniin garaagarummaan tokko illee jiru jechuudha. Isuma isaan afaan Oromootitti hiikanii isuma isaan afaan Oromoodhaatitti hiikanii jechuudha halkanii guyyaa irratti qabsaawaatiin jiran jechuudha. Fakkeenyaa fi haala suukannii adda addaa Arsii bahaa aanaa shirkaa keessatti deemaa jiru. Gurbaan kun ofii isaatiif illee fakkeenyaaf Arsii keessatti dhaladheedha jedha fakkeenyaaf inni I think inni Oromoodhaa dhuguma gartee maaliidhaa ka jedhu itti deebina. Duba Arsii keessatti shira adda addaa fakkeenyaaf kan achi keessatti maqaa shanee balleessina jedhuun aanaa Arsii keessatti kan hojjetamaatiin ture uummata nagaa gartee achi keessatti fakkeenyaaf jumlaan ajjeesanii yookiin keessaa firaniitiin kiristaana ajjeesuu keessaa firaniitiin saba tokko ajjeesaniitiin shaneetu akkas godhee maaliidhaan kun daldala fakkeenyaaf waa'ee akkaataa tartiibaa itti waggoota shanan kana mootummaan ittiin deemuu ni beekan akkaataa qurxummii jalaa bishaan gogsuu jedhuuni Wallagga keessatti maal akka godhame fakkeenyaaf bakka kiristaanti heddumaatutti musliima fixuu bakka gartee kiristaana keessatti heddumaatutti musliima fixuun bakka musliimni heddumaatutti keessa heddumaatu ammoo kiristaana jumlaadhaan fixuu saba biraa jumlaadhaan waan akkasii daldala akkaataa naggaadha akkasii itti deemuu ni beektan jedheeti yaada. Shaneetu akkas godhe jedhaniitiin ummatumaan nagaa waliin jiraataatiin ture diraamaa adda addaa shirkaan keessatti hojjetaatiin turan kan isaanumarraa dhagayaa ture san jechuudha. Nama dhuunfaadhaan jalqaba gadi baheetiin achi keessatti gartee finxaaleeyyitu keessaa nama amantii akkasiidha akkana godhe jedhee faannuma waliin ibsa nurratti kennaatiin turedha. Oromoo irratti nama ibsa kennaatiin ture jechuudha. Namni Oromoo tahe kamiyyuu beeki waa'ee shira akkaataa amma deemaatiin jiru kana namni hin beekne ni jira jedheetiin hin yaaduun fakkeenyaaf. Duuba inni afaanuma faannoon jechaatiin jirtu san jechuun sababa gartee akkas ta'ee fi sababa amantii akkasii qabuuf sababa saba akkasii ta'eedhaaf akkas godhanii oonagitu akkas na godhe kan isaan jansan namuma akkas akkuma gartee faannoon jettu san afaan Oromootitti hiikee nama nuuf himaatiin ture jechuudha. Fakkeenyaaf bakka Arsii kana isiniif dubbadhean inni illee achi dhaladhe jira fakkeenyaaf bakka fedhettu haa dhalatu bakka hedduutti horee jira ilmaan jechuudha. Arsii lixaa mana jalaa gubuudhaani akkasii taphatan san akaraaritu
ummata gartee kiristaanaa irratti bubba'e jedhee ajandaa gartee warri siyaasa achi keessa ummata walitti buusuudhaa fi warri faannoodhaatii fi gartee warri biyya bulchullee haa ta'u akkasii oofaatiin turan sanii nama faannoo waliin achi keessatti akraarii akkas taate san buqqa'uu qabdii jedhee nama faannoodhaan waliin gartee ummata kanatti dhagaa darbataatiin ture jechuudha. Waan gartee godina hunda keessatti itti yaadameetiin hojjetamaatiin jiru. Wanti kun waan fakkeenyaaf waan haaraa miti. Wallagga keessatti maaltu godhamee ni beektu. Gujii keessatti maaltu godhame maqaa kanaatiin. Maqaa bar uummanni keenya fakkeenyaaf waa'ee sabummaadhaatiin maqaa shanee jedhuudhaan yeroo gartee duguggaa fi manni jalaa gubatuudhaa fi gartee diinummaan akkasii irratti adeemsifamu tokko maqaa balleessis duubatti ergamaa jechuudha. Wallagga keessatti Oromoo kiristaanaa wallaggaatitu muslima akkas godha jedhaniitiin sannaggaduudhaan ummata muslimaa irratti ummata muslimaa ufuma waan barbaadan gocha akkasii oofatu jechuudha. Akkasuma iddoo ammoo muslimni heddummaatu fakkeenyaaf naannoo Arsii keessatti Arsiitu akraaritu kiristaan akkas godha isaan. Inni Arsii keessatti nama jalqaba faannoo waliin jecha kana gadi bahee gartee ummata keenya kan dhumee fi akka dhumuudhaaf illee nama waan kana gartee gabbahee jalqaba irratti dubbata jechuudha. Nam Oromoo tahee namni waan kana hin beekne namni Oromoo tahee shira kan haga ammaatitti hin barinni jira jedheetiin hin yaadu fakkeenyaaf. Shira Wallaggaan keessa hojjetama. Shawaa keessatti waan hojjetamaatiin jiru. Gujii keessatti waan hojjetamaatiin jiru jechuudha. Kana qofa miti maxxansaalee isaa dubbisaa fakkeenyaaf qabsaa'ota kaleessaa har'anta nuti akka Oromoodha jennee Oromummaadhaan akka falmannu nu barsiisan gartee dhuguma akkuma inni fakkeenya amma waaqoo fakkeenyaaf waa'ee waaqootiin wal qabatee jechuudha kan inni jedhu fakkeenyaaf waa'ee qabsaa'ota fakkeenyaaf hin jedha beeke qabsaa'ota har'a lubbuun jiran kan akka Jawaar Muhammad illee dabalatee jechuudha. Walumaa galatti qabsaa'ota kaleessaa TV kan har'aa irratti illee orora inni oofaatiin turee fi jechaatiin jiru maxxansa isaa kanneen keessaati. Laala fakkeenyaaf Oromoodha jennee dhalli irratti Oromummaadhaan tokkummaadhaan akka filamatu warra barsiisee irratti illee jechootuma kaleessa gartee faannoon jechaatiin jirtuu fi faannoon jechaatiin turan nama jechaatiin jirudha jechuudha. Kana qofaa miti. Miniliki finxaaleeyyiidha harkaa fi harma mure malee Oromoo miti. Nuti ilmaan goobanaatii fi gartee ilmaan Miniliki gocha sirriidha kaleessa hojjetame san har'allee ni hojjanna. Waa'ee kaleessa fakkeenyaaf faannoon gocha faannoon Arsii keessatti hojjettuudhaa fi haala amma gartee godhamaatiin jiru kana akkaatuma faannoon itti jechaatiin jirtu afaan Oromootiin nama halkanii guyya yeroo kana siin jedhu fakkeenyaaf amma inni Oromoodha siin jedhee waan dubbataa jiruufidha. Nama kanaan dubbate Oromoodha jettee yoo fakkeenyaaf yeroo hedduu beeki maqaa Oromoo jedhu kanatu as duubatti waan an jedheef maali seetan fakkeenyaaf reefuu namoota amantii jalatti daheeffatanii jibbaadhaan guutama wanti jedhuu fi wanni amantiin akkasii nu qoqqoode qabsaa'ota Oromoo irraallee deemu irraallee waan kijiba gartee fakkeenyaaf jibbaadhaan guutama yeroo hedduu fakkeenyaaf amantiin nu qoqqoode amantiin Arabaati amantii akkasiiti. Dura tokkoffaa gartee waan kanaa fi bu'uura kan karaa sarare fakkeenyaaf namicha silaa gartee ummata kanaan bulcha jedheeti dubbatu. Shimallis Abdiisaa irraaf gaafa amantiin Arabaa biyya balleesse maqaan Arabaa biyya balleesse jedhetti beekii ofii ummata kana bulchaadhaam ummata kanaan bulcha ummata kanarraa gibira guurata ummata kana ajjeesaati jira na jalatti buliidhaaf ummata kanaan fakkeenyaaf ati shaneedha jedhe kamin ajjeesaa jiru ummatu inni bulchaa jiru kana jechuudha. Achirraa jechuudha dubbiin bakki inni irraa madde jechuudha. Gaafa saniidha dubbiin bakki irraa bade jechuudha. Duuba duriyyeen sakkaaraamiin akkasii ammoo yeroo waan farshoo ittiin dhuydu yeroo gartee fakkeenyaaf waan ittiin sakkartu kennamee fi waan kanaa oliitu yoo beekumsa qabaatte ni jetti yoo dandeettii qabaatte waan kanaa oliillee ni gooti jechuudha. Ergamni inni fakkeenyaaf faannoodhaa fi warra gartee Oromoo qoqqoodee Oromoo gartee akkasitti amantiidhaan maaliidhaan gartee adda cicciruu barbaadurraa ergama fudhateetiin warri deemaatiin jiru kuni Oromoodha yoo jettee kan ati yaaddu taate maalirree fakkeenyaaf atiin asii fakkeenyaaf faannoon uummata keenya kawalloo fixxe faannoon achiin uummata keenya kawallaggaa fixxe jettee ati faannoo jechaatiin ooltu dirqama afaan Amaaraa dubbatu qaba faannoon guddaan isaan kanaa jechuudha. Faannoon guddaan uummata kana. Akkuma inni gartee Miniliki ittiin dhaadataatiin jiru kana akeekuma Minilikii fi akeekuma faannoon har'a itti jirtu fudhateeti ummanni kuni na'amani osoo karaa qabaate ummata walloo faannoo waliin jalqaba gadi baheetiin kan fixu isa. Kaleessa kun harmaa fi harka kan mure Miniliki harkaa fi harma kan mure sirriidhaa finxaaleeyyiidha waaqoo guutuu kan inni qabsaa'uudhaa fi finxaaleeyyiifiidha jedhee warra Oromiyaa keessa taa'ee haala kanaan deemuudha. Achirraa konkolaataa dhufee namni tokkolleen ximbis jechuu didee har'a sadarkaa itti nabiyyicha kennaa waa jechuudhaatitti gahee akka gartee fakkeenyaa fi kaayyoon isaanii ifa galaadha. Dura tokkoffaa namoonni akkana akka jibbaadhaan guutaman hedduudha. Maqaa sabboonummaadhaatiin akkuma jenne kana fakkeenyaa fi amantiin nu qoqqoode amantiin akkas
tokko wannummaa bilisummaa jedhame amantiin kee seeraan sii kabajame amantii kee seeraan gaggeeffattee amantiin kee sii kabajamuudha. Ati abbaa biyyaa ta'uu amantii keetiin, ati abbaa biyyaa ta'uu sabummaadhaan, ati abbaa biyyaa ta'uu namummaadhaan. Bakka gartee ati maqaan amantii keetiitiin, bakka gartee amantii keetiin ati kabajamuu hin dandeenyetti wanni bilisummaa jedhame maaltu jira? Haa bilisummaan yoo bar kan ati dirqama amantii keetiin si cuunfeetiin zeegaa biraa sii kennu. Amantii arabaa kasi jechisiisuu fi maqaa arabaa kasi jechisiisu yoo taate gabrummaatti deemaa jirta jechuudha. Jechuun amma kan caala gabrummaatti deemamaa jira jechuudha. Beeku osoo bilisummaan dhugaa sunuu kan dhuftu taate. Kanaadha akka gartee namoonni wallaalooni waa'ee gartee qabsoo saba kanaa jechuun qabsoo saba kanaa garee wahii yookiin garee jibbaa akkasii qabutu nuuf deemaaniif yookiin warra akkasiitu nuuf deemaan jechuu osoo hin taane namoonni wallaaloon ifitti amantummaa hin qabnees wanni isaan waa'een oromummaadhaa amantii balleessuudhaaf jedhanii yeroo garagaraatti dubbatanii fi namoota akkanaa kanaaf jechuudha. Shuufamma qabsaa'ota abbaa barbaade maan taane abbaa fedhe maan taane amantiidhaan addan qoodamnu amantiidhaan waliin qoodnu jechuun bar amantii walii kabajneetiin atis amantii kee qabattee atis maal jedhee gurbaan kun yeroo tokko beeki namoota ajaa'aa namoota tortoraa akkanaa jechuun namuma jennaan kaa'ee qamisii godhatee namoota akkanaa kanarraa kan gartee hanchiin baay'imaanotii enen baay'imaanotii manoorin chilaalleen ay xabban beete ka jedhu san yeroo tokko namoota akkana kanarra namicha santuu irra hayyuudha jedheetii yaadaan. Amantiidhaan waliin qoodnu jechuun qooda biraa walii kaahanii wal dhiibuudhaaf qooda biraa walii kaahanii jibba akkasii walirratti oofuudhaaf osoo hin taane amantii walii kabajanii waliin deemuudhaaf natti fakkaata. Namoonni akkanaa kunneen ergamni isaan fudhataniitiin deemaa jiran ergama faannoo ergama warra qoqqoodeetiin biyya bulcha jedheetiin yaadu kan galeessa amantiin musliimaa biyya nu balleesse amantiin musliimaa biyya nu fudhate maqaan arabaa biyya nu fudhate warra jedheetiin lallabu saniiti jechuudha. Ammoo namoota tokko fakkeenyaaf kan fidaaka maaliif bakka hundeen jiru kana maaliif hin dubbanne atiin kaleessa gartee faannoo jettu atiin kaleessa faannoo jettu mee dhuguma yoo kan dubbannu taate amma bara tokko ni jira fakkeenyaaf kan namoota akkasii waliin gadi deebitanii maal hoggana fakkeenyaaf kan biyya bulchuu iyyuu duubaa dubbataati ture faannootu duubaa dubbataatiin ture akeeka faannoo irra deemaatiin jira ani qabsaawaadha jedheetii mataatiin ture. Inni qabsoon isaadhaa sihii dhaloota irraa kanarratti miti. Waaqoo kaleessa osoo saba kanaaf falmatu sarara kana lafa nuukaayeetiin godaane sanillee irra qabritti jalaan baane. Akkasuma abbaan isaa Minilikii fi Gooban Idaajeedhaa kaleessa waan sirriidhaati godhe harmaa fi harka muruun gocha sirriiti jedhee kun isaaf qabsaa'aati jira jechuudha. Akkamiin jechoota namoota fokkatoo kana ammoo kan isa dabalan laayikiidhaa fi komantiidhaan sheeriidhaan kan isa dabalan namoota kana jala seentaniitiin yoo laaltanii namoota agartee ati guddaadha jettuun meeqa taphas jalatti agartaa jechuudha. Wanni akkanaa kun deddeebi'ee torbaaniin baatiidhaan gadi deebi'eetii dhufaa jira jechuudha. Ammoo isa tokko fakkeenyaaf amma namoonni tokko kanuma namoota gurguddaa taatanii waa'ee musliimaa kanaan namoonni hin beelellee jirtan fakkeenyaaf waa'ee musliimaa kanarratti akkam seetan uummanni musliimaa amantii isaatiif jiraata. Xiqqoo bakka kan tokko amma bakka namoota hedduutti girrim jedhame jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amantiin kan waaqaati yookiin amantiin kan akkasiiti musliimni amantii isaatiif jiraata jiruuf jireenya isaa amantii isaa boodaa jechuudha. Bakka amantiin isaa tuqametti waan barbaade yoo ta'u ammoo naman tokko immoo baalageen kan nama tuqu faallaa amantiiti kana beekaa. Sheekas haa ta'u nama dhuunfaallee haa ta'u kana gartee amantii nama biraa xiqqeessee akka amantii kanarratti akka darbatamu akka gartee fakkeenyaaf nabiyyicha kennaa waa jedhamu kan godhulleen namoota akkanaa kanaan garaagarummaa qaba jedheetiin yaaduun amantiin musliimaa kabaja qabdi amantii kamiifiyyuu jechuudha. Nama kamiifiyyuu kabaja qabdi jechuudha. Garuu bakka amantiin isaa tuqametti eenyumaayyuu hin beeku jechuudha. Jireenya isaatu hin beeku jechuudha. Akkasitti fudhachuu qabda. Nama isin ajaa'ibutu jira. Maaliif fakkeenyaaf akkanatti miira keessa seenan? Maaliif akkas jettanii namoota isin kuni amanni musliimaa amantii isaatiif jechuudha kan inni jiraatu. Waa'ee amantii biraatiin fakkeenyaaf ammaan akka nama musliimaa tokkootitti waa'ee amantii biraa nan galchu. Namni biraa kan amantii biraa hordofu akkasiidha yookiin ammoo akkasiidha yookiin amantii isaa akkasiidha jedheeti waa'ee amantii nama biraa dubbachuu hin danda'u. Akka musliimaa tokkootitti musliimni kan amantii biraatii miti. Amantii isaati jiruu fi jireenya isaa amantii isaa booda. Namoota gartee xixiqqoo qoshaasha akkanaa kunniin ani diqaalaa Minilik nu keessatti hore jedheeti yaadaan. Isiin gartee goobanaadhaan dhaarattu, isiin gartee Minilikiin dhaarattu. Minilikiin dhaarachuu qofaa miti harkaa fi harmi muramuun gocha sirriitiif hin xaalessummaadha kan jettu. Isii qabsaa'ota kaleessa warra akka waaqoo
qabsaa'ota irraa kan akka Jawaaris namoota hayyoota gartee fakkeenyaaf amantii hayyoota sabaatiin hayyoota gartee namummaadhaaf qabsaa'aniin kan har'a jiranii fi kan kaleessa hin jirredhaan illee waa jedhani harcaatuu Minilik nu keessatti harcaase warra faannoo kan gurmooytee jarri as keessatti hidhachiifteetiin agartee saba kana wal nyaachisaatiin jirtu jedheetiin yaadaan. Kanaafuu namoonni tokko tokko ammoo sababa namoota akkanaatiin gosa warri maqaa dhooytanii yookiin ganda maqaa dhooytanii godina maqaa dhooytaniitiin deemtan akeeka warra kana galmaan gahuudha san akkasitti hubachuu qabdan isin jechuu barbaadeeti warri gartee yookiin amantii musliimaa hordoftan illee isin jechuufi. Kanaafuu namoonni akkanaa akeekni ergaan isaanii ergama faannoodha. Bar nu malee hin jiru fakkeenyaaf kan gartee maqaa ebalu maqaa akkasii baafate maqaa akkasiiti ebalu maqaa akkasii baafate yoo fedhe abbaan maqaa amantii arabaa jedhameetiin Itoophiyaa keessa kan jiru natti fakkaatu amantii musliimaa jira amantii kiristaanaatu jira amantii waaqeffataatu jira amantii adda addaatu jira amantii protestaantiitu jira amantiin jiru kun hundi isaatu abbaan amantii koo jedheeti jechuudha buru fuula rabbiitittiin ittiin qanani'a jedheeti jechuudha amantii kan hordofaatiin jiru biyya kenna malee ni jira keessattuu warra akkaatuma gartee faannoon barsiifte na amani Oromoo tahee abbaa fedhe qabsaawaa fedhe haa ta'u nama amantii arabaa afaanii bahu namni suni ergamni akka kaayoon isaa kaayoo Minilikii fi kaayoo gartee faannoo ta'uu hin dagatina Shimallis irraa ka'ee jechuudha kan gartee amma si bulchaatiin jiru san Shimallis irraa ka'ee namni amantii arabaa jedheetiin waa'ee akkasii saniin deddeemu maalirree fakkeenyaaf bar wanni biyya san keessatti waa'ee mirga namummaadhaa mirga amantii Itoophiyaa takkatti afaan takka aadaa tokko amantii tokko isa jedhamu san isa kaleessa gartee Minilik Haayila Sillaaseen ittiin gartee ittiin shubbisaatiin turan san irraa jijjiiramuu qabdi har'a bilisummaan dhufuu qaba jedhameetiin kan gartee sabaa fi sablammoon ittiin qabsaan suni isa karaa jechuudha yeroo gara afaan Oromootti as jijjiiramu maalin afaan amantii arabaa maalin ati jechuun amantii arabaa jechuudha bakka biyya waa meeqatu jira bara biyya san keessatti fakkeenyaaf waggoota dabran kana afaan Oromootiin faannoo Minilik nu keessatti dhaleedha isaan kana faannoon isa gartee achi jiru san caalaa faannoon oriijinaal isaan kana jechuudha. Maaliifi faannoon afaan Amaaraa dubbatu kan gartee namni hundi beeku sun nama hundaafiyyuu ifa jechuudha. Isa kana afaan Oromoo dubbata maqaan leellisaadha maqaan gartee tufaadha maqaan isaa akkanaadha garuu inni dhiigni isaa shanyiin isaa warra kana jechuudha. Yoo kanaa miti kunoo inni falmataati jira ani ilma Minilik ani ilma Goobanaati jedhee harka muruu sirriidha jedhee kan harka muramee fi harma murame suni finxaaleeyyiidha jedhee ifa bilisatti siif dubbataati jira jechuudha. Isa kanaaf lakki inni kuni Oromoodha sabbuunaadha akkasiidha jettee yoo gartee kan falmitu taate tari'atilleen yeroodhaaf sodaattee warra isa kanaaf laayikiidhaa fi sheeriidhaan duuba jiraateetiin jajjabeessaa jiru jedheetii yaadaan. Ati faannoon uummata keenya ka Walloo uummata keenya ka Wallaggaa akkas godhe uummata keenya akkasii akkas godhe jetta fakkeenyaaf. Kanaatti kan Oromiyaa keessa jiru kanaadha kan gartee ati sabboonaa koo jettee gartee kaleessa jirana gaafa kaleessa gartee jaartiitti jala jalaa fudhatan jedheen shugguxii ofitti qabu kan gartee waliin raafamaatiin ture sabboonaa koo maalii koo jedhee yala raafamaatiin ture beekee Oromoo kana Oromoo musliimaa kana ammoo jibbaa waa buusaaf jibbaa waa hir'isaaf miti garuu namoota akkana kanneen ifirraa beekuu qabnaa faannoon afaan Oromoo dubbatu kan Minilik keessatti harcaaseetiin deemeetii qaalaan akkanaa kunneenis faannoo ta'uu beekuu qabna sin jechuu barbaadeetti. Ana akka kiyyatti kanaadha kan inni irraa hubadhe qabatamaan kun isaan ragaa ofirratti bahatanii jiran kan ogguu isin jennu raagaa miti yookiin malaan jechuu osoo hin ta'in waan isaan maxxansa isaanii waan isaan halkanii guyyaa jechaatiin jiran qabatamaan kun isinis laaluu dandeessan lakki kan inni jedhe kun sirriidha yookaan jettu taate atummaan ofii keetii ilaalee murteessi. Arabduu moobaala biraayii hanga qophii biraatti wal deemnutti nagaa naa tura.